Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AJM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa har'a qophii addaa qabannee dhufne akkuma beekamu oduuwwan guyyaa biyya keenyaa fi addunyaalessaa isiniif dhiyeessu darbee sagantaa xiinxalaa tokko isiniif dhiyeessuudhaan wal beekamna. Har'a sagantaa san keessaa bahee yuutuubaroota lama qabadhee dhiyaadhee jira. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa yuutuubaroonni keenyaa Abdii fi Maggeedha. Isaan kuni keessumaayyuu torbaannan lamaan kana warra yuutuubarratti riikardii cabseedha. Isaan kanneen waan tokko gaafannaa isaanii ayyaana irreechaa kabajataniitiin hin deebi'an karabatti wal agarree qab godhee gara istiidiyoo kiyyaatti fide gaafa garii akkuma waraana zoonii kibbaatti nama xalaf na beeytanii akkuma waraana zoonii kibbaa hooggantoota mootummaa kana xalafutti nama xalafna kanarraa xalafee istiidiyoo kiyya fide Abdii fi Maggee na bira jiranii Abdii Muktaar Maggee yaamicha kiyya kabajanii istiidiyoo keenyatti argamuun keessaniif guddaa galatooma. Isinis waan nu affettanii hedduu galatoomaa. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa Maggeen as jirti, Abdiin as jira. Hin beeytanii miti garuu mee ufaa barsiisan. Eenyu jedhamta Maggeerraa eegala? Ani Magartuu Salaam jedhama. Maggeen eessatti dhalattee eessatti guddatte? Galamsootti dhaladhee achumatti guddatte. Kaayiroo dhufe. Gaaffii bareeda gaaffii jajjaba isin gaafadha hin deebisan. Gama Abdiitti dhufa. Abdii eenyu jedhamta eessatti dhalattee eessatti guddatte? An Abdii Muktaar jedhama. Kan dhaladhee Baalee Gaasaraa kan guddadhes achumaa oolmaa keessa. Galatumaaf garnatti. Abdiin Baaleerraa Gaasararraa Nagartuun immoo Harargeerraa walitti dhufanii wal jaalatanii bultii ijaaranii jireenya isaanii gammachuun gaggeessaa jiranii jechuudha. Kanaan hin jenne hojiin isaaniitu isaaniif ragaadha. Isinis Rabbiin akka Abdii fi Maggeetti jaalala isiniif kennee jireenya gammachuu isinii haayiruun hawwii kooti. Ani isiniif hawwa isin garuu du'aayii godhadha. Du'aayii godhatanii isin ammoo tabbi jedha dhala babbareedduu janaati. Bareedduu akka Maggee janaati. Jaartii bareedduu wajjin jireenya gaarii qabaadha. Abdii Muktaar amma gaaffii sitirraa eegala. Gaafa Kaayiroo dhuftu biyyarraa baqattee Kaayiroo akkamitti agarte? Gaafa biyyarraa gaafa waanuma Kaayiroo kan dhufnaan torban tokko osoo hin gahin gara biyya Ameerikaa yookaan biyyoota biraa deemnu nutti fakkaatee dhufne gaafa dhufnu. Yoo as dhufnu garuu haalli akkasii miti. Kaayiroo akkamitti agarte? Haalli jireenya gaafa jalqaba dhufnu ulfaataadha. Yeroo jalqabaa san ji'a takkaaf sitti salphaa ta'uu danda'a. Sanboora garuu ulfaataatti deema. Achuma keessaa bahuudhaaf tattaaffattee keessaa baatee malee yoo akkasumatti kan ciiftu ta'e hedduu gad ulfaata garuu bareedaadha. Walumaa galatti amma haalli biyyattiinis firiidamii qabdee akkasitti waan ulfaatu miti bareedumaan. Galata nuti kenna. Kaayiroo gaafa dhufu Kaayiroon teessee si agarde. Teessee argadde. Ammoo gama Maggeetti deebi'a. Maggee. Mucaa bosanii kanarraa maal jaalattee beekti? Mee maal isarraa jaalattee itti heerumti? Amala isaa? Kabraa? Waan hunda isaatu. Waan hunda isaatu. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo gaaffiiwwan tokko gaggaafachuudhaan hojii turraa kun kan daawwataa jirtan qophii addaa Aanolee Global Miidiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Qophii kana qopheessuudhaan kan isin waliin turuun Antolchaa Huseenii keessummoonni kiyyamootu Magartuu fi Abdii nafaana jiranii Abdii fi Maggee wajjin turtii tokko taasifnaa hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa kenna. Abdii sitti deebi'a. Abdiin yuutuubara guddaadha. Maggeen yuutuubara guddaadha. Yuutuubaroota Oromoo amman beeku keessaa sadarkaadhaan yoo isin kaa'u taate top 10 keessatti argamtanii. Mee gama sanitti isin deebisa. Kaayiroo gaafa dhuftu Kaayiroo akkamitti argatteen wal agarre amma gaaffii fuuqisuu. Egaan daawwattootaa keenyaa rakkoo teeknikaatu nu mudatee walitti deebinee jirra. Abdii Muktaar Kaayiroo gaafa dhuftu Kaayiroo akkasitti argatte. Mee Kaayiroo keessatti akkamitti mucattii bareedduu sabboontuu tana argachuu dandeette? Kan argate jechuun isii kan laalaa ture waggaa tokko dura yaadni keessi bira jira ture.
akkasuma taasisu dubbisaanii ture hedduu walitti dhiyeenya garuu qabaachuun dandeenye yeroo san jechuudha. Akkasuma anis hin dhiifne kaa ittuma deddeebi'ee dhumarratti kaa waraana wal arganne jechuudha gara gaa'ilaatti gara wanti bultii dhugaatii jiranne. Abdi nama duraan biyyatti gaafa ijoollee jaalannu keessa mana barnootaa fa'aatti xalayaa barreessina beektaa. Namni jaalallee kan akka jaalatu itti himuudhaaf xalayaa barreessee maal jedhee waan garaagaraa godha. Itti maggee argachuudhaaf mee aarsaa akkamii sofatte? Wareegama akkamii baafte? Kaardii hedduu fide garuu. Kaardii. Xalayaa barreessinee kaardii moobaayilaa kana hedduu guutee hedduu bilbilaa ture. Sa'a dheeraa sa'a ture hirriba dhorkee. Amallee gaaffii sirraa qaba. Gaafa maggee bilbilaan dubbiftuu amansiifachuudhaaf guyyaan isiin jalqaba jaalala eegaltan natti bilbiliin ani hin barbaadu dubiyyee keetii kan hin barbaadu gaafa isiin jettan jirtu. Akkas naan hin jenne garuu ani wanta akkasiif amma fedhiin qabu naan jetteef yeroo jalqabaa jechuudha. Bultii jaalachuudhaaf jaalalaaf fedhiin qabu naan jetteef jalqaba. San booda garuu anis ammoo dhugaadhaan kan si jaalladhu kan si barbaadu jedheeni akkasuma xiqqoo achiin akkasumatti fedhiin qabu kan jedhu irra turte ergasii dhiisanii ture immoo itti deebi'ee dhumarrattis ammas ammoo waggaa kanatti haasoinee isinis amma fedhii kiyya qabaachuu eegalteef yeroo kanatti isinis jirre. Kallattii mataheenuu qabsoo hadhaawaa gaggeessitee maggee harka keetti kuffisteerta. Sirriitti. Kana kunuuti. Irra alii miti. Akkattas ni beeka. Maggee sittan deebi'a. Abdii takkitti mana akkasii kennachiise moo wal'aasoo baay'ee wal qabata? Gaafa inni dura 19 keessa. Bara 19 keessa. 19 keessa. Naa barreessee ture bilbila kiyya na gaafate. Yaali lafatti wal beeknu. Maali lafatti ani sisan hin beekan. Alatti wal gartan daandii irratti. Wal agarraa wal hin dubbisnu garuu. Inni isaan kaabdi ta'e hin beekan. Inni gaasirri na beekan. Isaan boodarra wanti naan ta'e. Seenjara naga dawwale. Silkii kan ta'e na ergi naan ta'e inni ergaasuma barbaadde haasa'e inni. Bilbila siin kennu jettee. Siin kan bilbila kiyyaa hin jeeni. Achumaan naa dawwalee wajji haasofnee fardiifis yaani waan dhugaatiifis si barbaadaa jee. Wal agarree yoo wajjaasuu dandeenyu taate naan jee. Dhaqqabu. Buna shaayii jennee. Gaaffii wal agarree wajji akka haasofnu barbaadaa waan dhugaatiis wajjaasuu fedhaa kana jennaan naaf mijaa'uu jeeni jalaa didee. Samboda amma tura keessa sila kiyyaa ijoollee saayibbotan kiyyaati. Ijoollee saayibbotan kiyyaati irraa dhagoo eegalee sila waa inni kiyyana duwwaa haasoo jechuudha. Akka baay'ee si jaalate. Jaalala keetiin akka maraate. Maaliif jechuun ammata takka dura inni na gaafate ammas lammaffaa deebi'ee namni kun yoo dhugaaf hin taane yeroo dura waan akkuma nama kaanii hijibunaaf fakkaate ture gaafa ammata dabreessa. Amma lammaffaa deemnaan ammoo waan fakkaachuu nama kun dhugaadhaaf deemuu jee carraa kan deemaa deemee. Garaas nyaachuu carraa kan deemee gisee ta'a fakkaachuu nama nagayaatii nama gaariidha. Maasni jaaladhee ni hojjetti maal qaba? Kennee bakka achiin samboota bakka yeroo lama nama nagayaati jaaladhe akkanuma nama jaalachuu wayitaati erga sobbinaa sana. Qorachuu qabda. Eegisa achirratti gaggeessitee. Akkasitti samboota. Wal jaalatte. Wal jaalanne wal akka eegalle bultii seenne. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo haalli walitti dhufeenya Maggee fi Abdii gabaabinaa yoo ilaalan kana fakkaata. Garuu isaanii bu'aa bahii hedduu ce'anii anuuntu ni beeka. Miidiyaa duratti garuu dubbachuun barbaanne waan isin dho'isantu jira. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa turtiin Maggee fi Abdii wajji godhu ammas akkuma itti fufeetu jira. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa kenna. Abdii gama hojii keessan amma dalagaa jirtaniitti darbuun duratti egaa kan biyya baqaa kana keessatti namni walitti dhufee dagalee jiru walii ta'ee tokko tokkotiin isee wal gargaaree jaalalaan wajji jiraata. Isinis bifuma sanii walitti dhuftanii dhugaatti walitti dabalamuu keessanii Oromoon hundi isiniif gammadee jira. Bakka walitti dabalamtanii
jaalala keessan jaalala akka Nabii Allah Ibraahimii fi haadha manaa isaa Saarraa akkasii ta'u abdii guutuu qaba wal jaaladhaa lama taachiisa sadi taaka lagu abduu taaka egaa daawwataa fi hordoftoota keenya ammallee gaafiitti deebi'ee gaafadha gaafii kana isin lamaan deebistanii yookaan immoo carraa walii kennitanii isin keessaa namni tokko deebisuu hin danda'amu. Biyya kana keessatti namoota hedduutu wal fuudha. Namni hedduun gaafa wal fuudhu paarkii Azhar deemee achitti wal fuudha. Namoonni tokko immoo gariin immoo as Gaziiratul Maali jedhaniini bakka bashannanaa guddaa jira achitti wal fuudha. Kaachirraaf immoo gara galmaa deemee achitti halkan maal godha. Isin immoo isa kanarraa adda ta'ee aruuza addaa wayii godhatanii akka abbootii qabeenyaa gurguddootti asii deemtanii reedsii galaana diimaa gubbaa deemtanii achitti markaba guddaa irratti cidha ajaa'ibaa kana godhatanii cidha sanii namni hedduun gammadee hinaafe cidha kana cidha nama biraatirraa adda godhuun maaliif barbaachise? Waliin dhiisuu dandeettanii yookaan waliin deebisuu dandeettan wal gargaartanii? Okay, rakkoon qabu. Jalqabaaf fedhiisii ture jechuun akkamitti gaa'ela godhannu feesaa jedhee gaafadheen bishaan irratti akkanatti natti tolaasoo ta'ee jettisin yaaduu filatti himte anis waan sangaa of keessaa waan qabuuf fedhiisii haa guutuuf haa gammachiisuun kan jedhurra iddoo dheeraa sanatti Sharm Sheikh jedhama iddoon suni fagoodhaa ni beektaa atis hojii turte iddoo suma hedduu karaa sa'a dheeraa deeman. Amna sa'a 8 akkasi. Achi deemnee gaa'ela keenya godhannee sun gaa fedhii yaadachii ture anis ammoo fedhiisii guutuu jedheeti waan san godhe. Ati hoo? Ani bakka jechuun yaada kiyya ture wanni isaan inni na gaafatee ture gaafa duraa akkamitti feetama na gaafannaan fedhii kiyya hunda himeefi inni illee akkasumatti akkuma nama fedhu sanitti naaf godhe. Akkasuma Oromoon as keessatti ammoo maalii keessa akkuma Oromoon hedduudha. Iddoon jiran kana hedduun ni mufatee akkana reeffattanii akkana nutis ammoo maal yaadnee beekaa gammachuu tokko waan tokko ofis itti gammaduudhaaf akkasuma ammoo nama aalii kee maalii warra gammachiisuudhaaf Oromoo ta'ee si marsee jiru hundaayyuu gammachiisuudhaaf waan hedduu yaadda. Nuti sammoo maal baasaa jennee gaa'ela keenya irra deemuu eegna kanutti kaayoo maalii kana keessa jechuudha. Oromoo jirtu hunda yaammannee hariin hojii godhate jechuudha. Nyaanneerra gaafa san namni tokko nafina achirratti biffee nyaata garaagaraa dirqamgoonni nyaannee dhuyinee shubbisnee taphannaa cidha isaanii sirriitti nyaachuu qabna. Kagaa durii ana qofaan nyaate kan namoota waliin nyaanna. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo kanaan gaa'ela duraa godhatanii ammas irra deebi'uudhaaf deemanii rabbiin nuu ta'ee nyaanna. Egaa nama gama hojii keessan amma dalagaa jirtan qaama ittiin beekamtanitti deebina. Hojichi akkamii YouTube irratti prankiiwwan garaagaraa diraamaawwan garaagaraa dhiyeessaa jirtanii Oromoon akka Oromootti YouTuberoonni hin jiranii fakkeenyaaf addunyaa Arabaa kana keessa yoo dhuftu YouTuberoota baay'ee lakkoofsaan lakkaa'aman agartaa. Handiyoo deemtu yeroo ammaa kana YouTuberii tokko saba tokko keessaan ba'uun innumtuu iyyuu akka damee waan damee mataa isaa danda'ee deemeetti ilaala. YouTuberoota Faranjii jira, Arabaa jira, Abashaa jira, Sumaalee jira, Tigreetu jira. Oromoon immoo YouTuberoota hin qabu baay'inaan. Amma isinii warra maree duratti dhuftaniitiin mul'ataa jirtan kuni. Mee hojiin YouTuberii amma oofaa jirtan kuni maal fakkaata? Akkamitti ilaaltan hojii keessan kan ofii keessanii? Okay, Oromoon YouTuberoonni Oromoo hedduudha baay'ee hedduu jiran. Ni jiranii warri jechuun waa kan dalaganis akkuma keenya kanas ni jiran hedduudha warri diraamaa dalagus akkasuma jiran. Garuu baay'inaan Oromoon wal jajjabee turatti hanqina waan qabduuf hedduun isaanii namni sappoorti godhuun namni wanti isaanii ilaaluuf hedduun hin jiru. Rakkoon Oromoon YouTube irraa rakkoo duraan qabdu kana ture. Amma garuu Oromoon gara YouTube deebitee jirti. Hedduminaan YouTube fayyadamu duraan Facebook keessa oollee waa dubbisna hundi keenyaayyuu Facebook irra nama warra wal arrabsu maal kana ilaalaa ture. Amma Oromoon Facebook irra gara YouTube deebitee ilaaluun ni qabdee YouTube keessa oolti. Ijoollee Oromoo ammoo yoo argan akkasumatti ni ilaalanii laayik godhanii ni jajjabeessan waan hundaanuu hordofuutti jiran. Kanaaf nuti ammoo namoonni numbee yoo jiraatan jalqaba YouTube Abdii Muktaar Tube YouTube ture. Erga maqee wajjin walitti dabalannee
isi wajin isi mbahar so anda kutuk dalam jal kamni boda abdi and magartu jaram YouTube kenya makan YouTube kenya itu Makalle jirtani tu. jirreti maka abdi and magartu bone akasti dalam kuntu jarama ambare da namonni hedun nuhur dafati jarani saretti akas mamul jini sajan hamil nurta ajran jolin oroma hedun isani juda hedun sunis nutis galato mayani hedun dugam macise wanti suni akkasuma YouTube kan wanti amsi ani amu fi ijoollee Oromoo yoo argitan YouTube afaan nama afaan Oromoo dubbatu argitan subscribe godhaafi maaliif subscribe gochuun sun homaa isinirraa wanti hir'atu tokko hin jiru nama tokko subscribe godhan isaaf namas YouTube baneeti waada labsaniif garuu subscribe keessan tokkochi bu'aa guddaa qabaaf kanaafuu hundi keessan YouTube ijoollee Oromoo yeroo laaltan subscribe godhaafi bira dabraa akkasuma yoo isin toles video isin tulbaatu like godhaafi bira dabraa erga arraba hin ta'in alti jechuudha kanaaf kana isiniif dhaamanis Abdi guddaa galatoomii maqii gara keetiin dhufa. Abdi yeroo dheeraadhaa fi yuutuubara beekamaa ture. Uummata Oromoo biratti beekamtii guddaa qaba. Keessaa ogummaa inni ittiin beekamu ogummaa piraankii osoo hin ta'in ogummaa dooktoraati. Saayintistiidha. Dawaa qammamaa. Facebook irratti illee bifa aktivistiitiin yeroo dheeraa hojjetaa ture. Ati mootu addunyaa sooshaal miidiyaa kanaa fi yuutuubii kanaaf haarawaa. Gamoo hojii kanaatti gaafa dhuftu hojii kana keessa gaafa galtu miira akkamii sitti dhagahama? Dhugatti duraan ijoollee Oromoo yaani subscribe godhaafi like tuqaafi yoo ni ilaalullee hin barbaanne garuu hin hordofu. Garuu ijoolleen teenya Oromoo hundi keessanuu ijoollee Oromoo jajjabeessaan warra YouTube qabu hunda isaaniitu subscribe godhanii like godhuudhaan gargaaran isin jira. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya gaaffii deebii keenya gara maayiitti dhiyaatee jira. Abdii irraa gaaffii tokko qaba. Gaaffii kana gaafadhee ka'eetiniin sagantaa keenya xumurra. Abdii Muktaar Abdiin duraan doktora ture. Haala fayyaa irratti baay'ee barsiisaa. Qaama namaa xiqqaa guddisaa. Guddaa immoo xiqqeessaa. Waa'ee duudhaan beekamtaa ammallee baalatumtaa isa afaan Amaaraatiin qaxal cafcaafii doktor jedhanii sana gartee ibaan inni dufiin jedha. Namni badhee immoo gaafa isin wanni godhu yaa qaxal cafcaafuu hojii san maaliif dhiifte? Hojii san dhiifne machuun jalqaba hojii san sirrii dalagaa hin turre. Ergumas booda siyaasni keenya biyya keenya jijjiiramaatiin dhufee san booda dhiise akkuma ergaa caaluun du'ee fa'aa naannoo sanitti jalqaba koronaatu seenee koronaan seenaan gadi qabbaneessee ergaa caaluun du'ee booda immoo guutumaan guutuu dhiise jechuudha. Duraan kan namoonni hedduun hordofaa turanii dawaa rifeensaa, dawaa fuulaa, wanti garaagaraa fuuldura si bahu waan garaagaraa akkasuma immoo dawaa qaama saalaa dhiiraa fi qaama saalaa shamarranii jenneeti waan akka garaagaraa dalagaa turre. Sanni dhiisee jidduudhaanii amma immoo gara hojii biraatti seenee akkasuma garuu amma gara namoonni hedduun na gaafataa jiran. Abdii maaliif dhiistee kan jedhu dawaa san daldalaguu maaliif ta'e ittiin of deebi'ee kan jedhu gaafataa turanii anis ammoo viidiyoo tokko dhiise. YouTube makaan irratti isin haa barsiisu immoo dawaa san YouTube biraa kophaatti haa banu jedheetiin yaada namoota gaafadhee kophaatti banii kanarratti bashannanaa fi qophii tokko tokko qofa nuuf dhiyeessii jedhanii akkasumaanis kan YouTube dawaa qofaaf amma akka maqaa duraaniitiin Abdii Muktaar Tiyuu kan jedhuun dawaa qofaaf YouTube kophaatti banaatti jira amma itti deebi'ee jechuudha kana boodas. Waan baay'ee bareeda Abdii dawaa garaagaraa dhiyeessita. Dawaan kun qorannoo saayinsii irratti kan hundaa'e moo isuma dawaa aadaa uummati duraan itti fayyadamu sana irra deebitee haaromsitee dhiyeessita? Akkasii osoo hin ta'in namoota hedduutu jira doktoroonni faranjii fi doktoroonni biyyoota garaagaraa kunniin ani hedduminaan isaan daawwadha. Ofii kiyyaayis kan beekutti dabalee baay'inaan ammoo faranjoonni doktoroonni faranjii kunniin wanti isaan itti fayyadaman waan sana irratti sirriitti qoradhee waan san laaleetii bu'aa isaa yaada namoonni kennanii fi hangam akka irraa fayyadaman laaleeti anis afaan keenyatti deebisee uummata keenyaaf dhiyeessa. Akkasuma immoo waan ofii kiyyaa beekuun kan tokko tokko itti daddabaleetiin waan akkuma aadaattis beeknus kanneen waliin daddabaleetiin namootaaf dhiyeessaa jechuudha. Kanaaf dhugumatti bu'aa qabaa jechuudha. Dhugumatti bu'aa qaba akkasuma namoonni nama hordofaa turan kan argan yaada isaan nuuf kennaniin dawaa jiran maaliifuu hedduu itti fayyadaman jiran. Fakkeenyaaf dawaa finniisa fuularraa akkasuma ilkaanii wantoota garaagaraa kanneen namoonni hedduun irraa fayyadamanii nuuf barreessaa turan keessa gara keessaa jechuudha. Ulfaadhu Abdii Maggee hojii kee duraanii bifa ogummaa fayyaa irratti nama tajaajilaa turtee fi
hojii amma piraankiiwwan garaagaraa diraamaawwan koomedii gaggabaaboo itti nama bohaarsitan kanaafi dhugumatti sadarkaa saba keenyaatti sadarkaa Oromootti qaroominni gama YouTube'itiin jiru kuni waan sadarkaa sanitti hin guddatiniif malee dhugaatti hojiin keessanii ka warra Abashaa, ka warra Faranjii, ka warra Maalii kan wajji wal bira qabamee yoo ilaalamu waan baay'ee jajjabeeffamuu qabudha. Lakkoofsi YouTuberoota Oromoo baay'ee xiqqaadha. Akka guddatu mootu abdii qabna. Jalqabbiin bareeda. Kanaaf hojii keessan kan bohaarsitanii fi ka fayyaa irratti hojjetaa jirtanis guddaa galatooma. Jabaadhaa, cimaa, itti fufaa. YouTuberin keessan gara subscribe 80 hordoftoota akka isan qabdanii kuma dhibba guuttanii badhaasa dhaabbata YouTube irraa akka fudhatanis abdii guutuu qabaa jajjabaadhaa isiniin jechuu barbaada. Galatooma isinillee nu affeeruu keessaniif. Hedduu galatooma asitti nu affeertee AGM irratti yaada keenya akka dhiyeeffannu nu godhu keetiif baay'ee si galateeffanna akkasuma immoo AGM miidiyaa keenya miidiyaa kanas jajjabeessaa isin jira dhaamsi kiyya kanuma miidiyaa AGM yeroo hedduu dalagaatiin ture. Akkasuma gara social media gara Facebookiinis gara YouTube'inis wanti hedduu dalagaa ture. Akkasuma saatalaayit irratti akka bayus AGM jajjabeessinee abdii rabbiitiin ol baafna jedheeti yaada. Hundi keessanuu galatama YouTube AGM warroonni hordoftan warroonni akkanumaan osoo subscribe godhin hordoftan yoo jiraatan subscribe gochuudhaan daawwadhaa isin jira. Akkasuma ilmaan Oromoo hundaayyuu akkas jajjabeessaa galatoomaa hedduu isin galateeffadha. Ulfaadhaa islaamaanu egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa afgaafiin suur-sagalee abdii fi maggee waliin goone kana fakkaataan afgaafii kanarraa waa'ee maggee fi abdii hamma tokko akkam akka bartan hojii isaaniis akka agartan abdii guutuu qaba. Sagantaan keenyaa kanumaan raawwata. Daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo qophii waa'ee fayyaas ta'ee qophii bashannana piraankiiwwan diraamaa garaagaraa abdii muktaar maggee yoo hordofuu barbaadan taate link YouTube channel isaanii description YouTube keenyaa jala kan isiniif kennu ta'a. Achiin seentanii YouTube channel isaanii san subscribe gootanii like gootanii share gootanii mootu hojiiwwan isaanii guyyaa guyyaa daawwachuudhaan akka jajjabeessanii fi akkasuma mootu akka itti bohaartan abdii guutuu qabna. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo qophiin keenya kanumaan raawwata. Qophiilee keenyaa idileetiin yeroo biraa deebinee hanga wal agarruutti turtii gaarii isiniif haa taatu.